kanaaf walitti taasisuu hin dagatina isinidha. Kanaanis immoo oduuwwan ijoo ta'anii fi akkasumas oduuwwan adda addaa kan ta'e deebineeti jira. Ameerikaanii fi Iraan waliigaltee isaanii kan yeroo ammaan duraatiif Paakistaan turanirra ganiif waliigaluu dhabanii booda Doonaald Tiraampii fi garuutu immoo mootummaan Iraan murtaa'an kaameniin walitti dhaadannoo adda addaa gaggeessan. Oduu keenya isa lamataatiin taateen naannoo Oromiyaa magaalaa Amboo keessatti ta'amee hawaasa miidiyaa guutuu akka argachiise. Oduu keenya isatti aanu mootummaa naannoo Somaalee duraanii Abdii Mohaammed Margaa fi deebii miidiyaa Oromoo waliin taasise irratti hawaasa Oromoo hedduu akkaan aarse. Amma immoo gara oduu keenyaa bal'inaatti wayitaaniif dabarratti Ameerikaanii fi Iraan ergaanii fi waldhabdeen isaanii eegalee kan ture ta'us garuutu immoo waldhabdee isaanii kana irratti guyyaa lama dura Paakistaan ergaanii fi mariidhaaf deemanii booda mariin isaanii immoo osooniif waliin hin galiin adda bahuun isaaniitis dhagahame. Ameerikaanii fi Iraan immoo waliigalteen isaan itti addaan ba'anii fi itti waldhaban keessaayis tokko kan ta'e Ameerikaan guddisa Nikuleelaa Iraan akkaaniif dhaabdi jechuuf wayita Iraan gaafatutti Iraan immoo guddisni Nikuleelaa jiruuf fi du'uu dhabuu ilma namaati jechuun Iraan dubbatte. Jiruuf jireenya ilma namaa Iraan wayitaaniif jettee guddisa Nikuleelaa kanarratti dubbattu Ameerikaan immoo garuutu hanga waggaa 20tiif Iraan akkaaniif Nikuleelaa hin gabbifne jechuu beeksifte. Garuutu immoo Iraan gara isiidhaatiin waggaa 5 qofa naan kennaaf jirra kanaan jechuudhaan kan himte ta'us Ameerikaan immoo dubbiin sun fudhatama ergaaniif silatti dhabeefis deebitee gara lolaatti deebi'uu isiitis beeksisteeti jirti. Ulaan Hormuz kan ammaan duratti cufamee ture irratti Chaayinaanii fi akkasumas Ameerikaan deebii walafaan deddeeffachaati jiran. Chaayinaan immoo akkamiin Ameerikaan Iraanitti dhaatetti jechuun dubbatte. Iraanii fi Chaayinaa waliigaltee isaan lamaan jidduu jiruu fi akkasumas dhimma keessoo keenyaa keessa seenuu hin qabu jechuun Ameerikaa akeekkachiisanii jiran. Ameerikaan isaan kana jidduudhaas immoo seenee dhimma isaaniitii fi dhimmoota adda addaatis haasawaati jira. Mootummaan Ameerikaadhaa immoo garuutu Chaayinaan jecha kana irratti wal duubaan deebii kennaati jirti jechuun wayitanii Chaayinaa akeekkachiisutti Chaayinaan dooniiwwan isaanii gara 12 ta'an dhiyeenya kana hulaa Hormuz gara nagayaatiin darbanii Chaayinaa seenan jechuudhaan dubbatanii turan. Chaayinaan immoo hulaaleen Hormuz kuni biyyattiidhaaf jireenya isaaniitiin waan ta'eef dhimma keessoo biyyoota akka hin seenne jechuunis dubbattee turte. Chaayinaan yeroo hedduu nuti gara Iraan jirraa jechuun dubbachaadhaatis jirti. Dhaamsi isaan lamaan kana jidduu jiru immoo wal daddabarfannaa dubbii guddoo ijoodhaatis fakkaata. Ameerikaan immoo lola gara lafootiin labsuudhaaf qophii irraa kaaniif jirtutu mul'ata. Ulaan Hormuz kan ammaan duratti cufameetis ture biyyoota lamaan jidduutti kan muddama guddaa uumeen ergaanii fi biyyoota idil addunyaatti gaasni dhabamuu irraa eegalee Iraan hulaa Hormuz ergaanii fi cufteefis gana ashuura guddaa gaafachuu akkaaniif isinis eegalteetu jira. Amma immoo wayita isaan ashuura kana gaafatanitti Iraanii fi Ameerikaan nagayaan waliin jiraachuun isaanii nafne. Ameerikaan immoo yeroo hedduufis dirqiidhaan nama barsiisaa jechuudhaan Ameerikaan Iraanittis dhaadachaati jirti. Dhaadannoo isiin kan nama barsiisa hulaati Hormuz jettus kan hin taa'amne jechuun Ameerikaan beeksisteeti jirti. Ameerikaan gabbisaan Nikuleelaa Iraan irratti qophii guddaa wayita isiin dhiyeessuuf yaaltuttis biyyoonni hedduunis kan jalaa didan ta'utu dhagahama. Iraan gabbisni Nikuleelaa mataa jiruuf jireenya biyyattiiti. Ameerikaan immoo yeroo hedduuf kan sodaa guddaa biyyoota Islaamaatirraa qabdu haaluma kanaatiin qoqqobbii akka irra keessee hanga waggaa 20tiif akkaaniif Iraan Nikuleelaa hin hojjenne jechuudhaaf qophooytee turte. Garuu immoo isaanis Nikuleelaa akka danda'anitti itti fufuudhaafis abdii guddaa akkaaniif qabanis himaniitu turan. Waldura duubaan deebiidhaan taateen isaan lameen kana jidduutti ta'amaadhaa jiru kuni biyyoota idil addunyaadhaa qaala'insa jireenyaatii fi kan boba'aadhaatiinis akkaanis weeraraati jira. Lola hamaa kana keessatti biyyoonni hedduun bu'aan isaanii gadi deebi'aati ture. Fakkeenyaaf biyyoonni akka Saudi Afrikaatii fi kanneen akka Afrikaa Kibbaa rakkina hamaa keessa jiraachuu isaaniitis himaniiti jiran. Biyyoonni kunneen boba'aan yeroo hedduudhaaf gara biyyoota arabaatirraa seenus rakkina hamaa keessa kan jiru ta'us qaala'insa jireenyaatirraa kan ka'e namoonni hedduun makiinaa dhiisanii miilaan deeman. Biyyoonni alaa guutuun yeroo hedduudhaaf walgahii adda addaatis gara
televizyiinii fi akkasumas gara viidiyoo adda addaatiin akka gaggeessan godhan. Biyyoonni hedduun sababa cufamuu ulaa Hormuuz sababeeffachuudhaan jiruuf jireenyi qaala'eera kan hamaa waan jiruuf Ameerikaanii fi Iraan lola dhaabanii gara nagayaatti haa deebi'anii jechuu himan. Garuummoo Ameerikaan waliigaltee kana keessatti taatee biyyoonni addunyaa irraa eegaa hin jirreen afaan dhaqan. Waliigaltee kan isaan itti dhaqan keessatti ulaan Hormuuzis haa banamu, Ameerikaanis nukileera haa dhaabdu jechuudhaanis gaafatanii turan. Garuummoo Iraan gara isiitiin dhoohaya kana dhaabuun irratti hin jiru. Biyya teenya irrattii fi qabeenya keenya irrattis nutu abbaadha jechuudhaan Iraan dhaadannoo guddaadhaan gaggeessaatii jirti. Akkasumas nukileera keenyas hanga dandeenyu itti fufnaa jechuudha. Gochi maafiyaan dhiyeenya kana naannoo Oromiyaa magaalaa Amboo keessatti ta'amaa jiruun sooshaal miidiyaa guutuu irratti dheekkamsa guddaa kaaseetii jira. Dhiyeenya kana magaalaa Amboo keessatti dargaggoonni hojjettoota mootummaadhaatii walii galuudhaan dargaggootaa fi akkasumas namoota magaalaa irraa deeman irratti miidhaa gurguddaa gaggeessaa jiraachuun isaatiin mirkanaa'e. Kanaan keessatti immoo namni hoogganaa ta'ee isaan hoogganaadhaa jiru yeroonii fi namoota hedduu miidhaa garaagaraatii fi reebicha adda addaa irratti gaggeessuun miidiyaa irrattis mul'ate. Kana irrattiinis immoo dargaggoonni haala kanaan namoota hedduu walitti qabee tumichaa fi reebicha hamaa osoo irra gaggeessuu viidiyoon waraabames mul'iseetii jira. Biyyoota garaagaraa keessatti kan ammaan dura ta'amaa ture amma immoo Oromiyaa keessatti gadi ba'eetii mudaameetii jira. Kuni immoo Liibiyaa fakkaata jechuun namoota hedduu kan dheekkamsiise. Akkasumas sooshaal miidiyaa irratti warroonni beekaman martinuu Liibiyaa hamtuu jechuudhaan biyyattii nagaa maqaa kan arrabsan uummanni biyyattii dubbiin kun hedduu takka ajaa'ibsiiseetii jira. Hooggantoonni Oromiyaadhaatii walii galuun kanneen gocha fokkisiisaa kana raawwachaadhaatis jiran garee adda addaatiin ijaaramuudhaan garee maqaan isii 220 waliin waliigalteen isaanii akkaaniif itti fufaatis jirutu himama. Taatee kana keessattiinis immoo eegalee ergaanii fi haalli akkanaa kun itti fufee biyyoota garaagaraa keessattis miidhaa akkaanii oofaatii jiru mul'ata. Godina san keessatti qofa osoo hin taane gara Shaashamanneettis darbee taateen kun akka itti fufaadhaan mul'ata. Hoogganaan isaaniitis kan Shaashamanneedhaatis mul'atu jira. Pireezidaantiin naannoo Somaalee duraanii Abdii Mohaammed Umar takka immoo Abdiilleen dhiyeenya kana gara televizyiinii Soof Umariin gadi bahuudhaan gaaffiif deebii gaazexeessituu Masarat Dhaabaadhaatii waliin gaggeesseen hawaasa Oromoo guutuu akka mufachiiseetii jira. Pireezidaantiin naannoo Somaalee Abdii Mohaammed Umar Abdiilleen osoonii fi hidhaa keessa hin turin kan ji'a 5 qofaaf hidhamee waggaa 5 qofaaf hidhamee irraa gadi ba'ee ture. Hoogganaan biyyattiidhaa kun namoota hedduu miidhaa garaagaraa irra gaggeessaa ture. Yeroo hedduu namoota lubbuudhaan jiran kan jijjiiraa awwaalaadhaa ture Abdii Mohaammed Umar Abdiilleen miidiyaa Oromoo irratti dhiyaatee halkan edaa gaaffiif deebii Masarat Dhaabaa waliin taasiseen Abiyyi Ahmedii fi haala jijjiirama biyyattii irraa kan haasa'an. Kanaanis bareedina biyyoota keenyaatii fi akkasumas kooriidarii adda addaa irraa kan inni haasa'aa jiru kana qofa osoo hin taane miidhaa yeroo ammaan duraatiif Oromoo irratti gaggeessan hunda irraanfachuun gaazexeessituun Oromoo miidiyaa irratti dhiyeessitee gaaffiif deebii waliin taasifteetii jirti.
Kanaanis Itoophiyaan takka jechuudhaan kan waa'ee Itoophiyaadhaa of keessatti haasawaa jiru. Bareedina adda addaa kan biyyaatis kan haasawaa jiru kuni miidhaa inni ilmaan Oromoo irratti ammaan dura gaggeesse sana guutuu irraanfatamee akkamiin miidiyaa irratti gadi baasanii haasa'an jechuun gaazexeessituu Masarat Dhaabaadhaa ajaa'ibsiifachaa jiran. Pirezidaantiin naannoo Somaalee Abdii Mohaammed Umar ergaanii fi gaaffiif deebii kana gaggeesseen immoo taatee ajaa'ibsiisoo ta'e uummata Oromoodhaa kana guutuu ajaa'ibsiisaatii jira. Gocha fokkisiisaa fi gocha hamaa hojjechuudhaan kan yeroo hedduus beekamu Abdiilleen har'a immoo miidiyaa Oromoo irratti jalqaba duraatiif ergaaniif mana hidhaatii gadi ba'ee gaaffiif deebii guddaa taasiseetii jira. Garuutuu immoo wanni akkanaa kun kan namoota hedduu rifachiisuu fi miidiyaawwan garaagaraatiis yaada guddaa kan itti nagame. Gaazexeessituun Masarat Dhaabaa Sof Umar miidiyaa irratti dhiyeessuudhaan gaaffiif deebii isaa waliin taasiftee haala biyyaa guutuu isiin gaafatte kana keessatti uummanni Oromoo immoo kun akkaaniif isaaniif hin taanee fi kun akkaaniif bakka isaan hin buunellee gaafachaa turan. Taateewwan hamaa fi taatee fokkisiisoodhaaf kan qophaa'ee jiru Abdii Mohaammed Umar fixiinsa ilmaan Oromoo keessaa namni harka guddaa qabu kuni miidiyaa Oromoo irratti gadi ba'ee gaaffiif deebii wayita inni taasisuttis akkasumas hawaasa biyyaatiifis mootummaatiis hedduu ajaa'ibsiise. Garuu immoo hooggantoonni Oromiyaa irraa kana irratti namni amman duratti dhaamsa tokko dubbatee osoo hin jirre taatee kana keessatti immoo namoonni hedduun yaada garaagaraatis kennaatii jiran. Abdii Mohaammed Umar Saqaa immoo Abdiilleen taateen inni gocha fokkisiisaa fi gocha hin taane ilmaan Oromoo irratti amma irratti raawwatame san hunda irraanfachuudhaan har'a immoo gaazexeessitoonni Oromoo gadi ba'anii haala kanaan dhiyeessuudhaan gaaffiif deebii waliin godhan. Abdii Mohaammed Umar jechuun nama lafa Oromootis saamuudhaafis naannoowwan garaagaraa cinassanii hanga jalsa Soborootiif jala deebisuuf tarkaanfii godhaa ture.